namni dafqa namaa nyaatu gaaf tokko qabamuun isaa irraa nafu. Namni isin asirratti argaa jirtan kun maali jechuun keessan isin irraa nafu. Guddaan imimmaan gannaqee boo'u kun namni kun hawaalaa erga. Mallaqa biyya isinii galchadee ijoollee irraa ijoollee miskiina baadiyyaa jirtu tagaalaa fi re'ee dalaytu irraa guuree silkii jalaa cufatee eessan argitee gaafa kaan namni haqa ofiitiif hin ciisu sossobanii baadiyyaa fidanii mallaqa nurraa fuutanii akkasi qabanii dhukka irraa kaasaa jiranii jechuudha. Wanti kun Tole nagaan jira. Nagaa waaqa saniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu? Nagaa keessan ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee akka nagaa qabdan abdiifamatti hin qabu waaqayyo bira. Tole egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessa hin oolu. Akkuma viidiyoo mata duree isaa argitan kana namni waan namaa nyaatu hin tura malee hin bula malee guyyaa tokko ni qabama. Fuula namaa durattis ni qabama. Fuula waaqayyoo durattis ni qabama jechuudha. Hin tura malee hin baati dhugaan namaa. Namtichi kun jechuudha Dubaayii keessatti ijoollee biyya Arabaa mana Arabaa keessa gola Arabaa keessa akkuma kiyyaaf akkuma keessan hojjettu kana maal gosa isinitti fakkaate awwaalan isinii erga jedhee raawwate ijoollee harka birrii mul'achu godhee guuree ijoollee jira kaan hin bulookii godhee kan bilbila isaanii suruma isaa hin kaasuu fi jalaa bade jechuudha. Ijoollee baay'een boochee miidiyaa kanarratti dadhabanii dhiisan. Warri kun immoo jechuudha egaa namni waan isaa jalaa nyaatamee jalaa badee ciisee bulaaree rafee hin bulu. Maaliif yoo jettanii akkamitti akka dhufu isin hundumti keessanuu hin beektu jechuudha. Maal hojjennee akka finnu ji'atti gaara meeqa ceenee akka finnu hundumti keenyaa hin beekne jechuudha. Dhugaa waaqayyootiif namni waa jalaa badee rafee hin bulu ciisee hin bulu namatti dhagahama jechuudha. Akkamitti akka dhufuu hin beekne hundi keessan keenyaa. Ijoolleen kun namicha kana maal godhanii ijoolleen warra birriin isaa jalaa nyaatame jechuudha. Warra kaan bulookuleera. Warri kun immoo kan waaqayyoon ogummaa kenneef hin jira mitiire. Baadiyyaatti yaamanii raawwatanii koottuu mallaqa nurraa fuudhi jedhaniini namicha kana qabsiisanii jechuudha. Agartan akka inni bahu waan inni ta'u. Namni wanna namaa nyaate hin sheemamu wanna tokko ija dhugaa waaqayyoo ija namaa duratti hin bu'u jechuudha. Garuu wanti na dhibee namaa isinitti fakkaate namni gaafa wanna namaa hatu akka dhugaan bahu hin beeku natti fakkaata. Gaafa wanna namaa hatu jedhi gaafa wanna namaa nyaatu jedhi gaafa nama ganu jedhi namni gonkumaayyuu wanti qabamuu jedhamu fuula dura hin dhufu. Wanti waaqayyoon isaa argu iji namaa isaa argu gonguma itti hin dhufu jechuudha. Waaqayyo isaa warradeera ammallee hattuu wanna namaa nyaattu wanna namaa deebisitu waaqayyoon haa qabu. Dhugaa waaqayyo guyyaa gaaf tokko inuma baa namni hundinuu jechuudha. Ijoolleen teenya meeqatu gola harmaa keessatti boo'ee dhiiga isaanii dhangalaasanii birrii meeqa dhabanii dhibba meeqa dhabanii taa'aa jiru. Waaqayyo namicha kana hin awwaarrade. Dhugaa baay'een gammadee maaliif hoo jettanii akkamitti akka dhufu anumaaf isintu beeka jechuudha. Ijoollee harka mul'achu godhee nyaachaa beetu calliseetuma badaa ture jechuudha. Kunoo kanan guyyaan isaa ga'ee qabame. Namni arras ta'ee horus ta'ee namni wanna namaa nyaatu namni wanna namaa saamu guyyaa isaa eegee qabamuun isaa hin oolu jechuudha. Warroonni baay'een isaanii akkana godhanii dhokatanii jiraatan parsentii 85% baay'een isaanii hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyootiif warra musliimoo osoo hin jenne kiristaanaa osoo hin jenne baay'een isaanii kan akkana godhan hin jiru jechuudha. Ijoollee keenya gosoomsanii irraa nyaachaa turan. Ammallee kan nyaachaa turan ammallee kan dabsaa turan biyya keessatti illee biyya alaatti illee baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf ani maal jechuun barbaade abbumti kee jechuudha. Dhoksaatti waaqota ta'aa jirtaarra dhoksaatti hataa jirta dhoksaatti sobaa jirta guyyaa waaqayyoo yoo ga'e hin awwaarradamte jechuudha. Agartan namicha kan akkatti awwaarradame waaqayyo ammallee isaa awwaarradu dhugaa waaqayyootiif maal dafqi ijoollee teenyaa boo'ichi isaanii namni jaalateeti miti dhugaa waaqayyo miidiyaa kana irra beekan ba'u namni jaalateeti miti jechuudha. Oonnumtuyyuu jaalatee miidiyaa irra ba'ee hin ba'u jechuudha. Maaliif dafqa isaanii dhabaniiti. Kunoo warra immoo guyyaa isaa eeggatee waaqayyoon namicha kana awwaarradeera. Namoota fakkaatota akkasaa ammallee waaqayyoon awwaarradu. Namtichi kun dhugaa ijoollee keenya baay'ee ootaadhaan
ijoollee kana bilchaatanii ijoolleen ni kana bulookii godhe inni bilbila isaanii ofirraa cufe meeqa hin beekamu jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade ammaanii ijoolleen teenya warri nyaatamtanii namtichi kun isiniif qabame baga waaqayyo dhugaa keessan baase baga gammaddan jechuudha. Dhugaa waaqayyootu baga waaqayyo isin gammachiise. Eecha baasaa kanaan booda erguyyuu naqu. Dhugaa akka biyya keenya sanii mooti. Asiinis ba'anii achiinis ba'anii harka seeratee badan. Biyya ormaa keessatti qabamnaa wanta akkasii hin jiru. Qalliin hin jiru biyya Dubaayii kana keessatti jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Nama arrabsanii hin baanaa, nama jala hannee baanaa, nama miinee baanaa jechuun hin jiru biyya Arabaa keessa. Akka biyya keenya qallii jechuudha. Hin jiru. Barbaadan nama ajjeesanii, barbaadan nama jala hatanii, barbaadan akka barbaadetti nama saamanii, durba namaa salphisanii, nama guddaa salphisanii, dargaggeessa salphisanii booda hojiimaan jiraachuun hin jiru biyya ormaa keessattuu biyya Dubaayii keessa wanta akkasii hin jiru jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade namoonni waan akkanaa kana gootanii irraa of qusadhaa. Ijoolleen teenyas jechuudha yeroo birrii keessa ergattan amma fe'ee haa xiqqaatullee waan barbaade haa ta'u jechuudha. Nama hin beeknetti hin ergatina. Yoo ergachuudhaaf muddamtanii karaa baankiitiin illee ergadhaa karaa seeraa jechuudha. Dhugaa waaqayyo maal birriin keessan irra isin jalaa badee isiniif kennama waan ta'eef kaardiin waan isinii kennamuuf kaardii sanii nama sana qabachuullee dandeessu. Kanaaf kana yoo barbaadani warri awwaala argannu kun dhugaa dubbachuu qabaa gurgurtaa jechuudha. Barbaadan nuuf deebisu barbaadan nuuf hin deebisan jechuudha. Bakka kanaaf maatiin jechuun barbaade yeroo ergattan agafee yoo muddamtanii karaa seeratiin ergadhaa nama hin beeknetti nama maalummaa isaa hin beeknetti nama hiikaamaa isaa hin beeknetti akkana jettanii kennaa jechuudha. Suuruma hin beeknetti agartaniitu namichi kun ammoo tana ijoollee dhibbaatamatti nyaachaa ture jechuudha. Garuu guyyaa waaqayyoo ga'ee waaqayyo isa awwaarade jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya meeqatu bu'aa jira jechuudha. Sababii Arabiyaa keessatti dhugaa waaqayyoon jiruun takka biyyaa kee turte biyya kana dhufee wajjiniin turre akkasumallee biyya keessatti illee na beekti. Dhiyoonyuma kana naannoo ji'a 3-4 hin guunne jechuudha. Namichi wayiitti kennattee mallaqa ishee jechuudha. Dhugaa waaqayyo mallaqa ji'a 3 akkasumatti dhaabdee dhiifte. Bakkeenni wayii dhabdee jechuudha. Bakkeenni bilbila gara hundumaa ofirraa bilookii godhe. Kanaafi maal isin jechuun barbaade ani namtichi kun qabamuun isaan dhugaa baay'een gammade jechuudha. Ijoollee keenya tana meeqa inni nyaate meeqa kan inni ijoollee keenya nyaate jechuudha. Anuma argaa jirtan kana miidiyaa irratti ijoolleen keenya baay'een bu'aa jiru jechuudha. Maaliif dafqa akkatti dhufu hin beektu hundumti keessanuu jechuudha. Har'a nyaatee itti boqochuu danda'a. Garuu guyyaan isaa yoo ga'e akkuma irraa kan agartan miti akkasumatti awwaaladama jechuudha. Kanaaf maatiin jechuun barbaada ijoolleen teenya wanti isin gootanii mallaqa keessan calliftanii to'a nama hin beeknetti gongumaa yookiin argatinaa jechuudha. Amma feete muddamtanis birriin kiyya sin harka haa ta'u. Sin harkaa utaalee hin ba'u. Ol kaawwadhaa birrii keessan hin beektu akkamitti dhufu jechuudha. Akkamitti akka finnu hundumti keenyaa hin beekne jechuudha. Gola namaa kana keessattuu gaafa jiini ga'ee jiini mallaqa fudhachuu yeroo ga'u akkam akka isaan hojiin nama muddan ergaa akkamii akka namatti baay'isan nutti kennamu nutti hin kennan jennee eegna jechuudha. Kanaafuu anillee galata waaqayyoo waan akkasii keessa jiru ani kan dhufe karaa seertiin dhufe amma Dubaayii kan yeroo jiru odoo hin argin bal'inni kiyyaa akkaawwantiitti naa gala jechuudha akkaawwantii qaba. Kanaafi tanaan dura argeen jira. Ijoollee baay'een yeroo natti yoo beeka. Kanaafuu maasin jechuun barbaada. Birrii keessan yoo ergattan karaa seera qabeessa ergadhaa. Akkasumas immoo nama hin beeknetti hin ergatina. Nama hin beeknetti gongumaa yoo ergatina jechuudha. Sin harkaa haa ta'u birriin keessa sin harkaa hin ba'u. Sin harkaa hin utaalu. Jedhama ji'a 3 keessa ragaa itti yaaddanii namni kun nama akkamiiti naannoo kam jiraata lookeeshinii isaa eessaa beektanii sirriitti ilaaltanii yookaan immoo jechuudha. Yoo isin dadhabaa maal akka gootan beektu dura mallaqa isaa ergee biyyatti dura mallaqa isaa ergee mallaqni isaa sun achi gahuu isaa sirriitti cheekii gootanii booda immoo isin jechuudha mallaqa keessan asii kennitu. Hin jira miti waan akkasii hin beektu. Namni waan akkana mallaqa hin jedhee yaadu garuu. Kanaafuu baay'een keessan birrii keessanii nyaata maartu. Kanaaf hin nyaataminaa jechuu barbaada. Egaa waaqayyoon nu haa gargaaru malee
namoonni baay'een karaa kallattii garaagaraatiin nyaataa jiru ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo isin haa gargaaru, hunduma keenya haa gargaaru. Isiniin jechuun yaaddaa guyyaa irraa kana kanuma qabadhee isinii dhiyaaddee piliis sagalee kiyya kana dhaggeeffattan koomentii godhaa, laayikii godhaa. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii itti naaf qoodaa, sabskiraayib gochuun ni gatinaa. Warri maatii hin taane maatii nyaataa, warri maatii nyaatan immoo na jajjabeessaa jirtan dhumarraa kaaftanii agaarraa guddaa galatoomaa eebbifamaa jechuun jaalladha. Xinnoo sagaleen koo waan gadi bu'e qofaa waan qabeef dhiifama naa godhaa. Nagaan naa tura.